Hayyeen ashamaa jirra jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii Abbush Mobile Apptu nageenyi koo kan kabajaa fi kan jaalalaa iddoo jirtan maratti isin dhaqqabu jecha viidiyoo irraa keessatti akkaataa Google Translate itti fayyadamnu isiniif qabadhee dhufee jira. Aappii asirratti argaa jirtan kana fayyadamuudhaan haala kamiin afaan kamiyyuu translate goone afaan beeynutti jijjiirachuu dandeenya kan jedhu isinitti agarsiisa. Aappii asirratti argitan kana jechuudha. Afaan kamiyyuu translate isinii godha jechuudha gara afaan isin beeytanitti. Aappii asirratti argitan kana fayyadamuudhaan afaan kamiyyuu gara afaan keessanitti translate gochuu haala kamiin dandeessan kan jedhu isiniif qabadhee dhufe. Afaan kamiyyuu jechuudha aappii kana fayyadamtanii afaan hin beeyne afaan Arabaa haa ta'u, afaan Amaariffaa haa ta'u, Ingiliffaa haa ta'u, language kamiyyuu translate isiniif godha jechuudha. Afaan fedhellee haa ta'u gara afaan keessanitti isiniif translate godha jechuudha. Haala kamiin itti fayyadamna kan jedhu isinitti agarsiisa. Hanga xumuraa na hordofaa. Egaa daawwattoota kan koo aappii kana open gootanii gara keessaa yoo seentan haala kanaan isiniif baasaa. Irra tuquudhaan language kan barbaaddan filattanii language hedduutu as keessa jira. Language filattanii irra kaawwachuudhaan language hedduutu jira akkuma as keessatti argaa jirtan. Fakkeenyaaf haala kanaan gara bitaa kanaan Ingiliffa irra kaa'ee jira. Gara mirgaa kanaan afaan Oromootti irra jira. Kana jechuun Ingiliffa gara afaan Oromootti hiikkachuu barbaaddan barreeffama Ingiliffaan barraa'e gara afaan Oromootti translate gochuu barbaaddan haala kanaan irra kaawwattan jechuudha. Anamma mee Ingiliffa irraa gara afaan Oromoo barreeffama wayii ilaalee translate godhee isinitti agarsiisa. Barreeffama wayii fidadhee asirratti translate godhee isinitti agarsiisa. Mee fakkeenyaaf Facebook irra seenee Facebook irraa Ingiliffa tokko barreeffama Ingiliffaa wayii ilaalee copy godhee gara afaan Oromootti translate godhee isinitti agarsiisa. Mee fakkeenyaaf barreeffama asirratti argaa jirtan kana isa kana copy godhee gara afaan Oromootti translate godhee isinitti agarsiisa. Sakandii takkaaf harka keessan irra qabdan barreeffamicharra barreeffama irratti sakandii takkaaf harka keessan irra qabdanii achi booda copy kan jedhu gara jalaa kanatti isiniif baasaa irra tuqattu copy gootanii baatan jechuudha. Copy godhee jira. Amma gara aappichatti deebi'ee translate godhee isinitti agarsiisa. Amma asirra eega dhufe booda achi booda barreeffamicha reefu copy goonee dhufne san iddoo enter text jedhu kanarratti sakandii takkaaf irra harka keessan irra qabuudhaan paste irratti gootu. Haala kanaan paste yoo isin gootan kunoo jala kanatti barreeffama copy goonee finnisan haala kanaan translate godhee afaan Oromootti isiniif hiikaa jechuudha. Amma mee barreeffama kana balleessee amma immoo Oromiffa gara Ingiliffaatti translate godhee isinitti agarsiisa. Jidduu mallattoo akka xiyyaatan yeroo tokko tokkodhaan afaan Oromootii fi afaan Ingiliffaa kana wal jala dabarsitanii Oromiffa gara Ingiliffaatti translate godhee isinitti agarsiisa. Haala kanaan wal jala dabarfattanii achi booda ammas Oromiffa tokko copy godhee gara Ingiliffaatti translate godhee isinitti agarsiisa. Mee amma barreeffama kana kan Oromiffaan barraa'e kana copy godhee gara Ingiliffaatti translate godhee isinitti agarsiisa. Harka keessan irra qabuudhaan sakandii takkaaf copy kan jedhu isiniif fida. Copy kan jedhu kanarra tuqachuudhaan copy erga gootan booda gara aappichaa deebitanii akkuma jalqaba irratti isinitti hime enter text irratti harka keessan irra qabuudhaan paste irratti gootu jechuudha. Paste kan jedhu kana yeroo isin tuqtan haala kana afaan Oromoo gara Ingiliffaatti translate nuuf godhaa jechuudha. Isin gara afaan barbaadanitti translate gochuu hin dandeessanii anamma haaluma kanaan isinitti agarsiisa. Gara afaan isin barbaadanitti translate isinii gochuu danda'a jechuudha. Aappiin kuni afaan kamiyyuu translate isiniif godha jechuudha. Mee amma Amaariffa translate godhee isinitti agarsiisu.
Oromiffaa gara Amaariffaa tiraansleet godhee isinitti agarsiisa. Amma immoo Oromiffaa gara afaan Amaariffaatti tiraansleet godhee isinitti agarsiisa. Isin iddoo barbaaddanirraa nama feesbuukumarraa barreeffama tiraansleet godhee isinitti agarsiisa. Kooppii godhee gara afaan Amaariffaatitti tiraansleet godhee isinitti agarsiisa. Achi booda interteekst irratti harka keessan irra qabuudhaan peest godhaa jechuudha. Achi booda haala kanaan barreeffama afaan Oromootiin barraa'e gara jalaatitti gara Amaariffaatitti tiraansleet nuuf godhaa jechuudha. Barreeffama garaagaraa gara afaan beeytaniitti appicha kana fayyadamuudhaan tiraansleet godhachuu ni dandeessu jechuudha. Gara teekstiitiin ta'uu danda'a, gara fedheenuu haa ta'u, barreeffama afaan garaagaraa isin hin beekne gara afaan keessaniitti tiraansleet godhachuu ni dandeessu jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamaa. Appicha kana teelegiraama kiyyarraa buufadhaa isiniin jedha. Akkasumallee pileestoorii irrallee yoo seentan pileestoorii haala kanaan yoo itti barreessitan pileestoorii irrallee argachuu ni dandeessanii. Garuu immoo aappiiwwan wal fakkaatan hedduutu jira. Aappii oriijinaala teelegiraama kiyyarraa buufadhaa isiniin jedha. Teelegiraama kiyya viidiyoo amma ilaalaa jirtan jala maqaan chaayinaala kiyyaa kun ni jira. Maqaa chaayinaala kiyyaatti irratti yeroo tokko tuquudhaan maqaa chaayinaala kiyyaatti irratti yeroo tokko yoo isin tuqxan ammas moor liink kan jedhu kun ni jira. Moor liink kana jedhu kanarra yeroo tokko yoo tuqxan teelegiraama kiyya bira isin geessa. Kunoo teelegiraam chaayinaala kiyya haala kanaan isiniif baasa. Teelegiraama kiyyarra tuquudhaan jooyin gootanii teelegiraama kiyyarraa buufachuu ni dandeessan isiniin jedha. Akkasumallee viidiyoo kana laayik godhaa. Akkasumallee warroonni haarawaa taatan sabskiraayib gochuudhaan sabskiraayib erga gootan booda notifikashinii kana ool kan jedhu kanarra kaawwattu. Asirratti maxxanfamu nama dura akka isin bira ga'u isin qarqaaraa jechuudha. Haala kanaan itti gargaaramaa. Barnoonni keenya kanarraa kana fakkaata. Hanga barnootatti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagaan tura.